chaansii qabnu kanuma. Chaansiin inni guddaan qabnu kanadha. Kana sirriitti milkeessinu taanaani waan nama sodaachisutu dhufa. Kanaaf hundumti keenyayyuu akka milkaa'uuf waan nurraa eeggamu gochuu qabnaa jenna. Karaa keenya wanta gochaa jirru isinis kinoo hin argitu. Dhiibbaa nuti goonuun dhiibbaa gochuu qabnu gochaa jirra. Waan nurraa eeggamu gochaa jirra. Akka ilmaan Oromoo tokkotti akka nama biyya isaas jaallatutti wanta gochuu qabnu gochaa jirra. Gatii kaffalaa jirra jechuudha. Hundumti keenyayyuu jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti hobsaan hundayyuun argannaa otoo hin ta'in waan argannee waan dhabneef immoo teenyee mari'annee mariidhaan otoo ilmoon Oromoo tokko hin du'in otoo Oromoon tokko hin beela'in akka dhumu waan nurraa eeggamu hundumti keenyayyuu akka goon kana isin gaafachuun barbaadan akka ilma Oromoo tokkotti. Kan kanarraa hafee mootummaan harkisaa nagaadhaaf diriirsee akka inni duubatti hin deebisne hin gaafanna. Warri obbolaa keenyas warri karaa keenya Oromoonni gaafiinsaa deebi'a jedhanii sibiila kaasanis amma danda'ametti sibiilaan otoo hin ta'in teenyee yaadaan Oromoodhaaf gaafiinsaa deebi'a. Gaafii ni qaba Oromoon. Borullee gaafii ni qabaata. Har'allee gaafii ni qaba. Kaleessallee gaafiitu ture. Gaafiin deebi'e amma deebi'ee kan hin kanaaf dhaabuudhaa fi akkuma dura keenya abbootiin keenya diimokiraasii dhaabaa turan diimokiraasii argamee hin beekne akka biyya kana keessa dhaabbatuuf wal faana hojjechuu qabnan jira. Amma danda'ametti sochiin tokko hin argama yeroo ilaalamu amma miidhama irratti waan tokko arginu jira. Namoonni kun hin gammanne jiru. Kan afaan keenyallee dubbatanii kan afaan keenyallee hin dubbatini kanumti kan keenyas ta'anii sagantaa kanaan qabsoo kana keessaa bu'aa garaagaraa argatan kan hin gammanne ni jiru. Kun har'a miti kaleessallee waanuma tureedha waan ta'eef isaan kana warri dhugaadhaan Oromoodhaaf qabsooftan akka ofirraa of keessaa baastan akka ofirraa ittistan akka nagaan akka bu'uuf karaa qulqulleessitan akka obboleessa tokkotti isin gaafadhaan jedha. Kan kanarraa hafee amma danda'ametti dhiibbaan nuti goonu karaa keessanillee karaa keenyallee chaansii inni guddaan nuti qabnu kana. Kanaan booda wanta dhufu yoo waliin galamne kunillee waan nagadee ta'uu danda'a ilaalcha intinii ta'uu danda'a yoo waliin galamne gaabbii guddaa keessa seennaa jechuudha karaa hundayyuu. Kanaaf chaansii isa guddaa qabna kana chaansii guddaa kanatti fayyadamnee karaa garanaas karaa garasiis dhiibbaan nagaadhaan akka hiikkatuu fi dhiibbaan goonu itti fufuu qaban jira. Isuma irratti sirriitti irratti intinii jechuun qaba. Kanumaan jechuu barbaadaa galatooma. Kanaaf isaa yeroo ammaatiif jechuudha. Isatti fufutti kan biraan itti fufa. Fayyaa ta'e Awaash yaada bareedaa makaas ta'e egaa baay'ee poozitiivii taatee optimist taatee dubbattee sodaa qabdus dhiyeessiteetta. Kan itti aanu raajiidhaa. Raajii keenya kam? Nageenyi badhaadha. An hunda toopikichatti nistiik ta'uu barbaada. Odeessa ka jettee fi nammoo akkumatti galmarratti kaastee hoogganni waraana bilisummaa Oromoo bakka jirurraa karaa qaama sadaffaa bakka mariin godhama jedhamutti imaaluun odeessiin jira. Foormaalii garuu institutional waan ta'an toon jenneef kanneen kaan odeessa akka odeessaatti kaasuun baay'ee nurraas eegamadhee yaadu. Akkasumatti haa qabannu. Erga odeessi kun faca'e immoo wantoota sadiitu jira. Tokko warri mooraa Oromoo ala jiranii baay'ee na'aniiru. Humni kun yoo tokkoome maal takkatti dhufu waan yaadeef garatti waa jedhu dhabee gurra qeensaa jira. Gara mooraa keenyatti yoo dhufne immoo humni gamalachuunuu araara barbaadu kan nagaa dhabee beeku nagaaf gatii kennu baay'ee effartii guddaa godhaa jira iddoo jirutti akka araarri kun milkaa'uuf.
Kanneen immoo yoo araarri bu'ee keessa hojii keessa buddeen xaabatiin baddi jedhanii warreen ammumaan immoo tuuwa tokkotti hin ba'iini itti olola jalqaban jiru jechuudha. Kana fakkaata odeessi waliigalaa. An akka dhuunfaatti maalin expect godhaa? Opportunities jira, threatii kan ta'us jira maree kanarra. Opportunitiin irra caalaa isaa fudhaa. Keessaayyuu kanaan dura araarri marsaa jalqabaa gaafa ta'u bakka buutotaan ta'e waan ta'eef hundumtuu bilbileetu mari'achuu qaba. Amma garuu qaamaan hoogganni waraana bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhachuun rakkoon kun suduudaan akka ifatti waan compromise ta'us wanta mari'atamee itti ba'iisaa quba qabaatus taasisuu irratti irraa qooda fudhachuun dhibbeentaa keessaa persentii 80 ol milkaa'isuudhaaf shoora qaba waanan jedhuu fi carraan itti ba'iisaa bu'aa gaarii qabaa jedhee yaada. The same time threatiin jiru akkuma sila kaasee qaamonni nagaan barbaanne jiru. Mootummaa keessaas warri waraana mataa isaanii godhatanii jiran jiru. Dabballeen lafa gurguratee korraapshiniitiin dhiita'ee inni kaan immoo cubbuu hojjetee lubbuu namaa balleessu yoo araarri dhufe nan gaafatamaa jedhee kan araaran barbaanne jira. Kanneen caasaatti nammatamne bakka bakkatti waa butuu barbaade humni waa gochuu barbaadu jira. Warreen kun gufuu ta'uu danda'u laataa ka jedhuu fi iffartii uummanni keenya jiila qaburraa ka'ee araarri yeroo 3-4 ta'ee itti ba'umsa waan dhabee fi jiila qaburraa ka'ee namni guyyaa boofa argee galgala xeeba dheessaa jedhani. Akka sanatti immoo optimistic ta'anii namoonni kaasan iffartii gochuu dhabuun xiqqoo lafarra harkisuu fidaa ka jirudha. Sodaani guddaa qabu implementation irratti malee hin milkaa'a kan jedhuun abdadhaa. Gama biraatiin wanti nu godhuu qabnu akka gorsaatti araarri kun all inclusive yetu ta'e baay'ee bareedaadha. All inclusive yeroo jedhu qabsoon Oromoo roga garaagaraanis deemaa jira. Oromiyaa keessatti dantaa Oromoodhaaf ka qabsaa'utti jiru osoo irraa qooda fudhachuun jiraatee fi warri araara kana taasisuu qofa osoo hin taane bu'aa araarichi fiduu danda'u mul'atu kan namatti amansiisuu danda'u hidhamtoota siyaasaa hiikurraa ka'uu waraana bakka tokkotti deebisuurraa haa ta'uu uummata kanaafuu gad ba'amee dhumaa haalli itti ibsamuu danda'u sunis bifa positive ta'een amma kanaan dura baay'een dinqisiifadha. Miidiyaatti waan gabaabduu tokko jedhame namni malaamitti mataa isaa dha'e malee wanti jedhame hin jiru. Kanaaf kanadha. Ommoo akka odeessi jirutti armaan durayyuu beezikii waan ta'an faandamentaal warra ta'e irratti garaagarummaa jiru irratti mariin lafa jalaan godhamaa ture waan ta'eef namoonni baay'ees inpuutii mataa isaanii waan kennaniif I don't think wanti obstaakilii ta'uu jira jedhee yaadu. Wanti guddaan nuni godhuu qabnu milkaa'ina kanaaf akka Oromootti cichine hojjechuu nu feesisa. An akka ilma Oromoo tokkotti maatiin ko nagaa dhabee uummanni ko nagaa dhabee waan argeef nagaa vaaliyuun kennaa qabsoon Oromoo bifa compromise hin taaneen Oromiyaan nagaa waaraa bifa argattuun haati Oromoo deebitee akkam boonye bifa ta'uu danda'uun akka ta'uuf akka nama tokkotti waan narraa danda'ame nan godha. Oromoonis immoo kana galmaan geessuu irratti gochuu qaba. Kun dhuma miti jalqabadha. Garuu waan jalqabne galmaan ga'utti immoo Oromoon akka sabaatti beeka waan ta'eef mooraan hundumtuu dhuunfaasaa, iigoosaa, fedhii, akeekasaa qarqaratti dhiisee Oromummaa dursuudhaan Oromiyaan akka nagaa waaraa argattu qabsoo keenya sattaanu biyyattii keessatti Oromoon abbaa sodaatamee yookiin immoo akka isaaf ta'utti akka bulamuu danda'utti humna godhatanii mooraa kana cimsuu irratti hojjechuutu gaariidha akka jedhuun kaasaa galatoomeyyaan. Fayyaa ta'e. Thank you. Birook akkam? Akkam jirtu nagaa keessani? Nagaa galtaa. Haa ta'u baga walitti deebinee yeroo gaarii ture mari'annaan keenya duraaniitillee mariin har'aatis gaariidha. Kanarraa immoo hundoom carra qabeessa akka taanetti ilaala yeroo darbees waa'uma nagaa buusuu kana mari'achaa waan turreef waaqnis nu dhagayeetuma fakkaataa waa'een nagaa marii araaraa jedhamu kun dhagaamaa jirti waaqayyo fiixaan nu baasu kan jedhuun qaba. Amma kan biraa dhiisnee wanta amma nagaa jedhamu kana isuma cimsinee itti fufna. Kana hundi keenya hawwaa turre ummanni keenyas hawwaa ture isuma yeroo darbe Taanzaaniyaa irratti ture hagam akka ummanni keenya maajoritiin hawwiidhaan eegaa ture
hundi keenya hin beekna gama qaama mariirra taa'een alattu uummanni bal'aan eegaa ture gaafa ibsisuun ba'us hagam hawwiidhaan marsaa lammaffaa yoom jalqabama kan jedhu hundi keenya eegaa turre yeroo sanis agarsiistuun ture walii galtee fi wal hubannaa gaariin akka turee fi kun immoo isa jalqabaa waan ta'eef mariin akka itti fufu agarsiisanii turanii kan ammaa kunis qaamuma sanii fakkaataa akkuma sila obboloyyan keenya jedhanii wannichi gaariidha. Amma marii kana kan hin barbaanne nageenya akka hin buune kan hin barbaanne jira kan jedhuu fi gama lachiinuu hin jira kan jedhu ni yaada qaba akka dhuunfaa kootti. Gama mootummaatiin yoo fudhanne mootummaan federaalaa yeroo ammaa kana hattoota irratti garaa jabaatee tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfii hamaa fudhachaa jira, seeraan gaafachaa jira, itti gaafatamummaa irraa kaasaa jira. Hattoonni sun immoo yeroo garagaraa hanna hataniin waa qabataniiru waan ta'eef ispoonsara godhanii nagaan akka hin buune hanna isaaniis dhofkachuuf yaaliin godhan waan jiruuf jarri akkasii kuni nagaan akka bu'u hin barbaadan. Kana agarsiistuun kan jiru waraanni kaabaan ture ammas garuma kaabaa kanaan jiru tokko maddi isaa hannuma kana. Warri hatte hanna san jalaa ba'uuf dabalatas haftuuf uummata saamuu fi nagaan akka jiraatu hin barbaadan. Nagaa yoo jiraate seeraan gaafatamuu waan dhufuuf qaamni kun har'a siin barbaada nagaa kan jedhu hin qabu. Gama qaama lammaffaa mariirra jiruunis yoo fudhanne maqaa qaama saniitis haa ta'u qaama bosona jiruutiinis haa ta'u qaama bosona jiru kanas yoo ta'e Oromiyaa keessa saamicha hamaatu deemaa jira. Nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuu, maallaqa fudhachuu, sodaachisanii konkolaataa karaarra dhaabanii wanna adda addaa godhuun jira. Har'as warri kana bare nagaan kun akka bu'uun barbaadu maaliif taa'aniituma abbaa qabeenyaa ta'aa jiru. Namoota tokko maatiidhaan maaliif ijoollee keessan hin qabanne jedhanii yoo haasofsiisan ijoolleen keenya nu diddee ebalu faanti birrii qarshii miliyoona ganaa gaaniiru hanganaa hammanarra hin jira maaliin qabadhee galaa kan jedhan jiru. Warri amma akkas jiran kun nagaan akka bu'uun barbaadanii dagaleedhaan waan biraa hojjechuu danda'u. Kanaafuu qaamota lamaan kan ammoo saaxiluu kan qabu nuuf uummata bal'aadha. Uummanni bal'aan har'as taanaan biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti nagaan bu'ee nagaan ba'ee nagaan galee badhaadhuu barbaada. Guddachuu barbaada. Jiruu itti ulfaate kana jalaa ba'uu barbaada. Qotachuu barbaada qotee bulaan, daldaluu barbaada daldalaan. Kanaafuyyuu warroota qaama lamaan nagaan barbaanne kana keessaa baasee warri qaama nageenyaaf taa'e kun hawwii guddaadhaan eegamu waan ta'eef nagaa kana hundi keenya tumsinee akka fiixa ba'u gochuun hunduma keenya irraa eegama. Hawwiin kootis akka dhuunfaattis warri amma nageenya maaliif garaadhaan taa'anii mari'annaan furmaan hin dhufa. Wanti waliin nun galchine hin jiru. Afaan tokko haasofnaa. Biyya tokko keessa jiraannaa. Waan tokkoof qabsoofna. Akkaataan itti qabsoofnu gargaras ta'us isa san dhiphisanii walitti dhufanii give and takeidhaan win-win approachiidhaan gara nagaatti dhufan kan jedhu hawwii guddaan qaba. Isaanis kana hin dhaggeeffatu soorri dhagaanis jiru. Akka fiixa ba'u hundi keenya hawwii qabna. Uummannis kana hawwiidhaan eegaa jira. Waaqayyo nu gargaaree uummanni bal'aan kun nagaa nu doobu'ee fi kan jedhu yaada qaba. Galatooma ayyaana. Fayyaata Babruk. Yeah. So to answer, I think Solko Daniti. Akkam Solko. Yaa ayyaana akkam jirta nagaa keetii hundumti keessan iyyuu naguma torbeetti walitti deebinee torbee gaarii. Wanti marii kanaa baay'ee murteessaadha. Kana dura gaafa mariin kun geggeeffamee ture walitti deebina jechuudhaan mariin kun sababii garaagaraatti gaaffilee hooggantoonni bakka bu'anii adda bilisummaa Oromoo deeman gaaffilee isaan kaasanii mootummaan gaaffii kana deebisuu hin danda'u jechuudhaan mariin kun adda citee ture. Odoo gaaf sana gaaffileen gaggaafataman sun deebii argataniiru ta'e dhiigi sana booda dhangala'e ammarraatti guyyaa sanarraa kaasee ammarraatti dhiigi dhangala'e kun hin ta'u ture. Ammoo egaa fedhiinis dirqamaanis global societynis push gochuudhaan gara kanatti
gara marii lammataa kanatti dhufuun ani baay'ee gaariidha jedheetan yaada. Maaliif lubbuutu badaa jira, lafee cabaa jira, mana gubachaa jira. Tuulama keessatti guyyootan 20 kana maaltu akka ta'aa jiru argitanii ilma keetu bosona jira jedhamee jaartiin waggaa 60 ajjeefamaa jirti, mana keessaa gadi fudhamtee mana hidhaatii fudhamee namni akka hin taanetti dhumaa jira. Saawwa harree farda keenyatu dirooniidhaan taankiidhaan rukutamaa jira. Itti fufiinsaan wanti kun wal injifachuun hin danda'amaa? No, hin danda'amu. Qawweedhaan wal injifachuun baay'ee yeroo fudhata. Hin danda'ama garuu baay'ee yeroo fudhata. Maaliif lolli kun waggaa 5 irraa gaafa jalqabamu Biraanuu Juulaa torbee 2 hidhee jalqabe. Torbee 2tti 5 likkii galchina hidhee jalqabe jechaadha. Har'a waggaa 5 lolli kun akkatti deemaa jiru beenna. Lolli kun gaafa sana beegii jira. Har'a immoo Tuulama jira, Sulultaa jira lolli kun. Mana mootummaa irraa kiiloomeetira 90 jira har'a kiiloo irraati. Kanaaf wanti kun qawweedhaan hin taa'u isa jedhuu fi waanuma laalaa baane jechaadha waggaa 5 kana. Waan nama gaddisiisu immoo mootummaadhaaf inni lolu ijoolleen booji'amtu, ijoolleen oboo biratti qabamtu, ijoolleen duutu ijoollee Oromooti. Bitamtee adeemtu akka barbaaddetti adeemtu ergatanii ijoollee keenyatu du'a. Garanaas kan du'u ijoollee keenya, garasiis kan du'u ijoollee keenya. Inni kun irrumatti xiyyeeffatanii keessattuu karaa mootummaatiin irrumatti xiyyeeffatanii Oromoo qulqulleessuu irratti waan xiyyeeffatan natti fakkaata. Wanti kun jechaadha. Ofitti fudhadheetan jedha waan kana. Maaliif silaa odoo nagaan hin barbaachisatee amma kana deemuu hin dandeenyu turre. Keessattuu marii gaaf darbe ta'e sanaan asitti lubbuun xiqqaan hin banne, manni xiqqaan hin gubanne. Kanaaf mariin kun baay'ee murteessaadha. Gaaffii Oromoon qabu beekamaadha. Gaaffii Oromoon qabu sana deebisuun immoo wanta kanaaf faladha. Nama dhukkubsateetu qoricha barbaada. Nama nagaa dhabeetu nagaa barbaada. Nama beeleetu nyaata barbaada. Nagaa dhabnee jirra. Waggootaaf Oromoon nagaa dhabee jira. Keessatti immoo kan waggaa 5 kanaa immoo addadha. Akkasitiin itti fufnaan warri beelee nyaata argachaa hin jiru. Warri dhukkubsate qoricha argachaa hin jiru. Qorichi galaafii hin jiru. Loladha, taankiidha, xiyyaaradha. Kanaaf lolli kun dirqamumatti dhaabbachuu qaba, furmaata argachuu qaba. Ittiyyuu qabna, garee lamaan ittiyyuu jechaadha. Keessattiyyuu garee biyya bulchaa jiru, garee biltsiginnaa kanatti ittiyyuu qabna. Oromoon gaaffii 5 qaba waan barbaadu. Waan amma irratti gaafachaa jiru gaaffii 5 qaba. Gaaffileen kun immoo harka mootummaati kan jiran. Odoo gaaffiin sun deebi'ee odoo gaaffiin sun furmaata argatee guyyaa tokkoof oboon bosona bulu hin jiru. Namni maraatee bokkaa keessa rooba keessa jiraatu hin jiru jechaadha. Waa dhabe, waa gaafatee waa dhabe. Mari'ateetu deebii dhabe. Shiratu baay'ate. Kottu gali tole nan gala. Gaafa galan rakkootu uumame. Kanaafidha kan namni laga jiru. Kanaaf amma dirqamatti furmaatni argamuu qaba. Yoo furmaanni argamu ta'e isa baasne caalaa sichi sacrifice gochuudhaaf deemna. Faannoon gaafa dhufu ati abaawoodhaati biltsiginnaadhaa siin hin jedhu. Lafarraa si qulqulleessa. Qulqulleessaa dhufaa jira. Beekama. Walloo keessatti guyyaa 4 kana guyyaa 5 kana maaltu akka ta'aa jiru argaa jirra jechaadha. Oromtitti kan jedhame tokko bira darbamaa hin jiru. Jaarsa jaartii ijoollee wanti jedhamu hin jiru. Faannoon akkatti uummata keenya walloo qulleessaa jiru isuma argaa jirrudha jechaadha. TPLF gaafa bayyaannate haaloo ba'uudhaaf kallattiidhaan nutti deebi'a. Ati biltsiginnaa turtee ati abaawoo turtee ati eenyu turtee siin hin jiru. Akka Oromootti Oromoo qulleessa gaafas deebi'u jechaadha. Kanaafuu mataa walitti qabatanii biltsiginnaan mana isaa sirriitti qulqulleessee mana isaa keessa waan baay'ee bukoo baay'ee qaba. Mana isaa qulleessee Oromoo wajjin mari'achuu qaba. Gaaffii Oromoo deebisuu qaba jedhee tayyaadha yerootti aanu. Fayyaa ta'e sirriitti itti fayyadamte yeroo keetti. Bunnoon baatee waan deebiteef eekeen si dursuuf jedha. Eekee akkam nagaadhaa? Jira galata waaqayyaana galatoomi irraan deebi'ee namuu baga jiraattan. Kallattiiwwan gara yaadaatti seenuutii fi mariin nagaa buusuu gungummiin amma jiru inuma jajjabeessinaa ni deeggarra. Ani akka deeggaraa abaa'oo obootti kallattiin isaaniif ta'e amantaa isaan irraa waan hin qabuuf naafis ta'a karaa isaan kaawwatan irra deemaa jechuudha. Deeggarsa akkaataa kanaan ka deemu bu'uurri dubbii kana. Inni biraa wanni kun marii nagaa buusuuti siyaasa keessatti malee waan araara jedhamu sana miti. Araara is very dismissal. Mariin nagaa buusuu maalinni
adda addummaa qaban qabaatanii akka nuyi waliin hojjechaa jirru kanam waliin hojjechaa jirra beekaa miidiyaa kanarratti. Waliin hojjechuu danda'u irratti walii galu. Isa sana marii nagaa buusuu bifa Tanzaaniyaatti dura